Viidiyoo keenya har'aatiin akkaataa weebsaayitii jalqaba irraa kaasnee uumnee achii qarshii itti hojjennu waliin ilaalla. Akkam jirtu hordoftoota fi dhaggeeffattoota yookaan sabskraayibaroota Hasan Tiyuub. Viidiyoon keenya laayivii isaa har'aa wanni sababni as seennee fi akkaataa weebsaayitii karaa salphaadhaan hojjennee jalqaba irraa kaasnee jechuudha. Haala monetaayiziitii godhannu waliin ilaaluudhaa fi akkuma argitan weebsaayitii kanaan dura viidiyoo Amaariffaatiin itti hojjenneen monetaayiz nu ta'ee kunuu qarshii nuuf hojjetaa jira. Akka argartan kana even today so far yuuroo 11 hojjeteera. Yesterday yuuroo 86 guyyaa torbaan kana keessa torbaan tare keessa jechuudha. Yuuroo 385 this month jechuun har'a jaanuwaarii 1 waan ta'eef yaa'u this month yuuroo 11 hojjennee jira jechuudha. Akkuma argartan kana as biratti last month irra yoo kenne ji'a tare jechuudha. Yuuroo gara 400 wayii hojjennee 483 baalaansii kennan nu seeneera. Akkaataa weebsaayitii ittiin hojjennu kan waliin ilaallu waan ta'eef viidiyoo kanatti makamaa yaada qabdan immoo karaa koomantiitiin nu beeksisaa. Viidiyoon weebsaayitiin dhumarratti hojjennu duwwaarraa kaasee jalqabaa kaaseeti jechuudha. Maal akka fakkaatee haala kanaan kan fakkaatu kan waliin hojjennu waan ta'eef sirriitti kan nu waliin tura achii jalqabaa kaasee haga dhumaa waan jiru maraa isin beeksisna. Asirratti namoonni adsansii qabdan haala adsansii keessan CPC itti ol kaasuu dandeettan akkasumas immoo related search optimization akkamitti akkaataa optimize itti gochuu dandeettan kan waliin ilaallu ta'a. Yaada keessan immoo keessoodhaan nu beeksisaa. Amma kallattiidhaan gara wanni viidiyoo keenyaatti tarra jechuudha. Yaa'u viidiyoon keenya har'aa adsansii irratti akkaataa weebsaayitii jalqabaa kaasee hojjechuudhaan jalqabaa kaasnee waliin weebsaayitii haaraa waliin hojjennee akkaataa monetaayiziitti godhannuu fi akkaataa itti sirreeffannu kan waliin ilaallu ta'a. Kun adsansii irratti galii nuti hojjetaa jirru reeffollee isinii caqasuu yaalee ture. Amma kallattiidhaan gara weebsaayitii haaraa uumutti tarra. Kanaafuu hoostingii bitachuudhaaf jalqaba irratti as bira deemnee Trueshop jechuudhaan Google irratti Trueshop jeenee sarchi goonaa. Trueshop wayitii jennee sarchi goonu gubbaa irratti trueshop.com kun nu dhufaa. Zan trueshop.com itti wayitii seennu liinkii gaaraa asii arganna. So gara trueshop.com itti seenaara. Then trueshop.com itti nu seenee jira. Zan as keessa akkuma argitan weebsaayitiin kun trueshop.com dha. So erga as keessa jalqaba irratti buy hosting kan jettu tana click wayitii goonu gara yegaaraatti nu geessa jechuudha. So yegaaraarraa immoo laallee kan nu ta'u keessattuu bareedaa bitachuudhaaf dafee monetaayiz ka ta'u bitachuudhaaf kan premium hostingii kana yoo filattanidha irra gaarii kan ta'u yookaan immoo managed hosting illee filachuu ni dandeettanii. So as biratti order now jettanii jechuudha. Then premium hostingii irra order now jettanii achii as bira erga order gootanii booda steppiin awwalaa domain name filachuudha. So domain name as biratti doomeenii keessan filattanii. So fakkeenyaaf lawyerhasan.org jedheetiin asiin wanni gochuu danda'a. lawyerhasan.mh.org jechuudhaan yookaan immoo .com jedhee sarchi gochuu ni danda'a. Then yoo jiraate available naan jedha. Then use this domain jedhaani. Then use this domain erga jedhee booda then akka asiin qarshii kafaluu asiin nu fida. Then achiin booda kallattii kanaan as keessatti order goonu jechuudha. Use this domain erga jedheen booda as bira kana naa fida. Achii as biratti maqaa kiyyan guutaa. Maqaa keessan guuttan jechuudha. Kun akkaataa hoostingii itti bitattanidha jalqabni waa hundaa isa waan ta'eef as bira hoostingii keessan asiin bitattan jechuudha. Then hoostingii keessan asiin bitattanii asii maqaa keessan asitti galchitanii lakkoofsa bilbilaa keessan as biratti galchitanii achii iimeelii keessan as bira galchitan jechuudha.
yoo haaraa taatan akka haaraatti asitti galchitan jechuu waan mara. Asiin imeelii keessan achii paaswaardii asitti uumtaniif jechuu paaswaardii asitti ni uumtaniifi then place order and create account jettanii as bira dhufuudhaan isii tana kilik goonu jechuu dhumarratti achii akkuma argartan kana doomeenii waanyooroo.com ka jedhu 1,000 fi wayii achii web managed hostingiin 1,000 fi walumaa galatti 2,500 fi 80 jechuudha. Achii kana place order jenna. Wanti place order jennu lakkoofsa kennaanillee ammas lakkoofsa bilbilaa as bira galchitaniinis ta'e wanni isin dhufa jechuudha as bira. Asiin save godha. Kana eegsisaa godhuu amma kanaan seenuu hin barbaanneef. Sign up achii wayitii isinii galu imeelii keessan isiniin dhufa achii imeelii keessan booda wanni imeelii keessan keessaan yookaan immoo wanniidhaan wayitii isinii dhufu as bira seenuudhaan siipaanaala isinii ergan jechuu qaxxitaan kallattiidhaan gara siipaanaalaatti galcha isiniin deeme jechuudha. Waan kanaan dura waan bitee jiruuf haalli itti bitamu haala sanii. Amma as bira wayitii dhufu isaantu na erge yuuzarneemii fi paaswardii isaantu ergaa yuuzarneemii fi paaswardii isaan as biratti galchuudhaan wanni haa godhu paaswardii fi yuuzarneemii galchuudhaan loogiin godhaa asiini. Erga loogiin godheen booda amma siipaanaala keessa naa seenee jira. Akkuma argartan kana siipaanaalli jechuun weebsaayitiin keessan kan jirudha. Weebsaayitichi duwwaadha jalqaba irratti isin agarsiisu. Jalqaba weebsaayitiin kun hin jiru. Haaraa uumuudhaaf waan deemaa jirruuf weebsaayitiin amma 403 jedha homaa waan hin qabnedha. Kanaafuu as bira seennee amma itti fe'uutti deemne jechuudha. Jalqaba waa'ee siipaanaalii isiniif wayitii ibsu. Siipaanaalii jechuun wanni weebsaayitii keessan erga bitattaniin booda hostingii kana wayitii bitattan kan isinii kennanii managed hostingii keessatti daataan as keessa taa'aa imeelii jalqaba irratti iimeel jedha. Iimeel akkaawuntii as keessatti uumuu dandeettanii iimeelii dhuunfaa keessanii maqaa weebsaayitii keessaniitiin jechuudha. Viidiyoo Amaariffaatiin hojjennee jirra kanaan dura. Fakkeenyaaf iimeelii yoo uumuu nu barbaachise kanarratti isuma tuqnee haa tarru as bira deemee reef godhaa asiin achii doomeeneemiin kenna reef binne isa sanii achii as biratti maqaa kennitaniif jechuudha. Achii tube jedhee waajjiroo jedha as biratti paaswardii feetan as biratti galchitanii paaswardii iimeelii amma haaraa uumaa jirtan. At gmail.com ka jedhu osoo hin taane at waaj.org yookaan immoo at doomeenii keessaniin jechuudha. Asiin kana ni uumnaa fi achiin booda as keessa edit setting goonee yoo feetan unlimited storage space isaa tokko tokko unlimited isinii godha yookaan tokko tokko immoo haga GB 16 isinii kenna. Kana erga gootaniin booda create wayitii gootaniin iimeeliin kunoo asiin naa uumameera asitti jechuudha. Iimeelii haala kanaan uumne jechuudha. Amma iimeeliin erga haalli iimeeliin itti uumamu kana amma kallattiidhaan weebsaayitii itti fe'uutti haa deemnu. Weebsaayitii uumuudhaaf jalqaba waan hunda dura jala deemnee yookaan daka deemnee wordpress manager ባይሶፕታክለስ ከጀቱ ታን ዮካ ይሄን እችኛው ማለት ነው ታና ዱና አስኬሳ ሴኑን ዳን ኢንስቶል ጎና ካናን ዱራ ኢንስቶል ከጎዳን እንጅሩ ዳን ኢንስቶል ሃራ ረድ ፌው ፊ ዳን ዋጅ.org ጀቱን ጅርቲ ዳን ማል ጎና አስፕረቲ ከስተም ኢንስቶል ከጀቱ ታን ረከተኒ አቺ http ከጀሉ ከነ ጋር https ጅርተኒ ዳን አንሺ Okay. Niche keessan isintu filattu asitti maqaa weebsaayitii keessanii as biratti galchitan jechuudha. I'm sorry. Okay, then as biratti immoo taaglaayinii isaati. Online income kaje uumuudhaa fi then as biratti paaswardii nu
maqaa yookaan yuuzarneemii keessan as biraan guuttan as biratti jechuudha. Yuuzarneemii waan feetan gochuu hin dandeettanii. Okay, erga yuuzarneemii guuttan booda as biratti paaswardii bareedaa isaa as biratti guuttan jechuudha. Asiin paaswardii kan weebsaayitii keessanitti isin galchu jechuudha. Weebsaayitii WordPressii itti fe'aarra jechuudha. Asiin kan ammoo imeelii reefu itti uumne jalqaba uumne san galchuullee hin dandeenya. Imeelii fe'eyyuu asiin galchuu hin dandeenya. Homaa wanni takka osoo hin sirreeffamin akkuma kanatti akkuma jiru kanatti ta'ee maal goonaa install goona jechuudha. Install itti goonu seevaa godhu asitti. Maal naa godhaara install naa godhaara asitti akkuma argartan kana jechuudha. Amma weebsaayitii uumneerra liinkii asiin nuu kenneera. Liinkiin kunuuti liinkiin weebsaayitii kenna kanatti isinii bal'isu. Liinkiin weebsaayitichaa kana achi administreetive URL'n kun immoo WP admin ka jedhu immoo daashboordii keenyatti seenuudhaafi isii tana wayitii tuqu kallattiidhaan gara daashboordii weebsaayitii keenyaatti nuu galcha. Weebsaayitiin keenya daashboordiin isaa isa kana fakkaata. Reefu hin jiruyyuu yookaan yoo reefu 403 jedhaa duwwaa ture amma erga irratti feenen booda maal akka fakkaatu ilaallu haala kana fakkaata akkuma argartan kana wanni wayitii goon achi erga daashboordii keessa seenneen booda wanni jalqaba hojjennu maalinni seetingii keessa seenuudhaan pirimaalinkii isaa sirreeffachuudha. Liinkii jechuudha. Pirimaalinkii isaa asiin sirreeffattanii poost neem irratti seenuudhaan seetingii jalaa jechuudha. Achi seef cheenji goona asiin. Erga kana sirreessineen booda jeneraal seetingii keessallee seennee waan tokko tokko laallaa asiin HTTPS ta'uu isaa mirkaneeffadha. Achi waanuma jiru waan ta'eef seef cheenji jennee gara maalitti amma tiimii weebsaayitii keenyaa jijjiirra jechuudha. Tiims ka jechu keessa seennee tiimiin har'aan fayyadamuu yaade maalinni tiimii Astraatii add new team ka jettu tana fayyadama. Achiin booda tiimii Astraa tiim ka jettu as bira jirti yookaan immoo bakka sarchii irratti illee Astraa jettanii sarchii gochuu dandeettanii Astraa tan install godhaa. Astraa ka jettu tana install godhaa yookaan immoo Astraa jettanillee bakka sarchii isaan irratti sarchii gootanii achi erga Astraan fe'ameen booda activate goona asitti. Achi activate wayitii goonuun jalqaba manni nuu fidu maalni get started with ready-made template jedha tana. Install starter template tana. Starter templatein weebsaayitii aynata adda addaa akka uumnu waan nu fayyaduu fi isii tana fayyadamne jechuudha. Activate nu godhaa jira starter template'ichi. Page builderii sadii nu kenna. Wanni fayyadamu elementoorii waan ta'eef elementoorii irra keettanii as keessa niicha haala niichee keessaniitiin starter template adda addaa jira. As keessa yoo argitan biizinasii yoo ta'e kunuu as keessa hedduu jira. Templatein ka pirimeemii ala jiru waliin ka firiidhaan jechuudha. Koominiitiidhaan kun as bira jira. Kan daganaa asiin immoo hedduudha ka as bira jiru jechuudha. Kanaafuu wanni nuti hojjennu maalinni nuti as keessaanii as keessa hin jiru professionaalii keessa web dizaayinariidha. Web dizaayinariidhaa kaa'ume kanaan ka feetan jechuudha. Templatein jechuun weebsaayitiin keessan bareedaa haala isin feetaniin kan isinii dhufu akkaataa isinii dhufuuf kan isin fayyadudha. As keessaa akkuma argatan pirimeem ka jedhan kunniin kan qarshiidhaan bitamanidha. Kunniin immoo bilisa waan ta'aniif kanneen wanni gochuu dandeettan jechuudha. Yoo immoo haala isaa ilaaluu feetan immoo asirra keettanii achi waan inni fakkaatu as biraan daawunlood godhee wayitii ka'u as biraan laaltan jechuudha. Waan inni fakkaatu jalqaba haa laallu lood godhaa jira. Lood godhaara. Achi skip and continue gochuu dandeettan yookaan immoo loogoo yoo hojjettanii qabaattan loogoo as biraan itti feetan jechuudha. Asiin weebsaayitiin keenya bareedaa ta'uu fi dhiisuu isaa ilaaluu mirkaneeffachuu barbaadee ture garuu yoo isin hin taane kanneen keessaa yoo kan taane taate asuma akkuma asiin nu dhufeera. Weebsaayitiin nuti hojjechuu dandeenyu weebsaayitii kana fakkaatudha. Kanaaf kun agas mara hin taane X godhaa.
X gooneetiin ammas web dizaayinerii keessa ishii jirtu keessaa mee I think kun bareedaa natti fakkaata. Yaa home page about page maali kan jedhu kanneen isa kana humna achiin booda yoo loogoo qabaattan asitti upload gootanii yookaan immoo loogoo yoo hin qabaanne immoo guyyaa biraallee wanni gochuu dandeettan skip and continue jettanii ammallee continue goona achi as keessa maqaa keessan as biraan barreessan jechuudha. Then achi nu emaila keessan jechuudha yaa. Then jennaa sadii ta'an ka jettu tana biginariidha moo ammallee guddisu as keessa biginariidha moo intermediateidha moo maali ka jedhu kanneen filannaa amma maaf biginarii waan ta'eef so then myself my company jennaa achiin booda I agree gooneetiin tana I agree gochuu hin dagatina then submit and build my website jettaniini amma websaayitiin adii ture sun kana guutee wayitii fixu websaayitii bareedaa websaayitii gaarii ta'e nu bareeduma qabu websaayitii nu kennaa websaayitii san wanni nuti goonu maalinni keessa seennee elementooriidhaan edit gochuudha jechuudha viidiyoo laayivii waan ta'eef laayivii walumaan hojjetanii achi haala kanaan nu galchaa jira akkuma argartan kana. Jabaadhuu naan jedhee kilitiiwwan galatoomii dan amma congratulation nuun jedheera dan visit your website wayitii jedhuun websaayitiin kenna tarram jedhee nu dhufeera jechuudha. So as bira websaayitiin kun jechoonni as keessa jiran jechoota hiikaa hin qabne kanaaf edit gochuun nurraa eegama jechuudha. Edit gochuudhaan dura immoo waan nu barbaachisu plagiinii irratti fe'ana jechuudha. Plagiinii irratti fe'ana kanaaf gara plagiinii kennaatti deemna argitanii kanneen mara sirreessaa barreessaa oolla jechuudha. Dan akkuma argartan kana websaayitiin nuuf kenname isa kana dan edit gochuu qofa. Edit gochuu jechuun maalinni haala nuuf maluun haala nuuf ta'uun peejota as bira jiran hoomii qabaa abawootii qabaa dan as bira portfooliyoo qabaa kanillee change gochuu dandeettanii sanniin waan jiru maraa kan waliin sirreessinu ta'a. Amma daashboordii keenya keessa seennee plagiinii jechuun soofteerii yookaan immoo tuulii nu barbaachisan irratti fe'an daashboordii keessa seennee asiin daashboordii keessa seennee dan plugins ka jedhu keessa seenuudhaan dan add new plugin tuinaa kana dan add new plugin ka jedhu erga tuineen booda as keessa jalqaba irratti jechuudha jetpackii kana fe'uun dagatina baay'ee bareedaadha dan jetpack install gootanii achi guutanbargillee bareedaadha alaakullee lammaaf hin barbaadu akkasumara achi jetpackicha erga fe'een booda install godhaa jira ammaaf activate osoo hin godhiniin dura kan biraa irratti fe'an jechuudha. Dan as keessaa nu taagiidhaan nu fida sanniin keessaa SEO ka jedhu SEO ka jedhu yookaan immoo asiin bira jirti akkuma argartan tana isii tana tuyina yookaan immoo asimmoo bira gubbaa deemnee bakka sarchii jirti sarch plugin ka jettu tana bira deemnee SEO jechuudhaan sarch goona. SEO jechuun search engine optimizationidha. Search engine optimizationii keessaa pluginii jiru yoostiin fayyadama. Yoostii baay'ee bareedaadha. Maal sababni isaa immoo akkuma argartan kana review gara 27,000 oltu godhamee namni miliyoona 5 ol active installationii jira. Updatein isaanii baay'ee bareedaadha. Achitti aanee rank maasiidha. Rank maasiinu reviewin isaa 6,000 kun 27,000 active installationii miliyoona 2 olu. Kanaafuu isa kana osoo filannee isa kana fudhannaa. Yoos baay'ee wanni baay'ee bareedaadha. Kanaaf erga kan irratti fe'een booda jalqaba irratti asuma irratti activate goone jechuudha. Yoos SEO kan jechuudha. Yoos SEO jechuun barreeffamni keenya websaayitiin keenya Google irratti gubbaa akka bahu beekamtii akka argatu baay'ee nu gargaara. Kun immoo dafee websaayitiin nuti hojjenne kun yeroo gabaabaa keessatti akka nuuf monetize ta'u nu gargaara jechuudha.
for the best ranking asii start first time configurationii kanneen jalqaba irratti hin galchitan jechuudha. Then start SEO data optimization jennaani asiin achi isiin tun hin guutti. Achi continue gochaa deemne jechuutti aanee then ammas erga kun seente booda ammallee continue jennaan. Then asiin yoo person yoo ta'e organization yoo ta'e kan bira tarree achi seven continue jennaani loogoo booddee galchina jechuudha. Yoo feesbuukii keessan as biratti galchuu dandeettanii tiwiitarii illee yoo qabaattan akkasumas piroofaayilii adda addaa yoo qabaattan asiin galchuu dandeettanii ammaaf kan isa keessa gasmara fedhii waan qabaanneef iimeelii keessaniin immoo galmaa'uudhaan waan adda addaa barachuu yoo feetan asuma irratti iimeelii keessan galchitanii fi achiin booda isaan waa'ee yoostii kana isin barsiisan jechuudha. Then give me your free tips ka jettu tana then bira goone yoo isin barbaachiseedha garuu then wanni nuti goonu maalini achi seven continue goona. Then achi then learn how to increase jedha kun fixneerra then go to SEO dashboard jennaani gara dashboard kennaan hundee SEO'n as bira seetingii isaa jalqaba irratti SEO tan yoo SEO tana sirreessinu achi seetingii isii keessa seennaa seetingii isii keessatti SEO analysis jira readability analysis jira tanillee inclusive language tanillee on osoo gootanii bareedaadha on gochuun achi save gootanii achiin booda site page kana keessa seenuun yaw alternative website name ka jiru kana irratti illee wanni keessan galchitan jechuudha asiin. Then about achi as biratti haala taa'umsa isaati. Isii kana suuraa kaa'inaa wayyaa then site image asiin filachuu dandeettan as bira. Yoo miidiyaa laayibrarii keessaa yoo qabaattan asiin ilaaltan jechuudha. Isii tanaa keessaa buusu ammaaf. Achiin booda then usage tracking on illee gochuu dandeettan off illee gochuu dandeettan defaultii masaatiin kaa'uu dandeessanii then save change goone jechuudha asiin. So inni itti aanu immoo maalini as kanneen erga fixneen booda site representation maalii kanneen nu SEO toolii biraa jira ka Google tu jira site connection kanneen argitanii Baidu fa'aa jira Bing jira Google jira isa immoo maaliidhaan verify goona pluginii biraati erga websaayitii kenna fixneen booda achi erga tana fixnee booda gara maalii kennaatti deemne jechuudha. Elementoriin nu seenuu isaa sirreeffanneetiin elementorii kenna. Seetingii asiin sirreeffannaa elementoriin wanni qaba nu AI qaba innillee nu barreessa asirratti landing page illee asiin haa godhu asiin save change godhaa achitti aansuudhaan immoo integreeshinii keessa seenna integreeshinii dhiisneetiin feature ka jiru kana keessa seenna activate all goone jechuu tanniin tanumatu inni achi active nu godheera activate all gooneerra activate all erga goonee booda asiin kana mara activate nu godheera then save change dhumarratti activate all erga godhee booda maal goona asiin seennee then save change goone jechuudha asiin so elementoonni illee nu sirraa kanaaf amma itti aanee websaayitii keenya sirreessuutti haa kaanu jechuudha so itti aanee amma websaayitii keenya homepage isaa edit goona jechuu waliin so as biratti edit page ka jettu tanatu jechuudha edit page isii tuquu as biratti jalqaba irratti nuti goonu as bira yoo argaatan taate jalarratti maaltu nuun jira SEO kana jira asii kiifireesii jalqaba kenninaa fi kiifireesii tana kiiwordii nu jecha kamiin akka isinii barbaadamu achi isii sana kooppii kaasaa asumaan kooppii kaasaa achi as bira seenee keessan asillee keessa galchaa achi as bira illee deemee slagii jechuun wanniidha so as bira illee dhufee akkana goonee achi akkuma jirtu tanatti amma gara bicaatti jijjiiramteetti erga websaayitii keenya guutumatti fixnee booda isiin gara giriinitti sirreeffamti jechuudha gara
argitanii akka haala kanaan nu bareeddee wanni nu taate amma update ta'eera. Kanaaf view osoo hin godhiniin dura maal goonaa edit with Elementor jenna jechuudha. Kan edit with Elementor jedha asiin seenee Elementorin asiin naa banaara. Okay. Elementoriidhaan yeroo jalqabaatiif waan ta'eef dan as bira haa goonee wanni elementoriidhaan hojjennu kana keessa seenuun as biratti barreeffamni isaa jechuudha. As keessa seennee barreessine jechuudha. Cinaa keessa dan welcome to dan kareefu inni san goonee yeroo jennaan defaultiin isaa heading irra waan tureef nuti immoo jechi jalqabaa paragraafiidhaan gooneetiin paragraafii kana medium yookaan immoo large irra kennee achi jidduurra kennee dan ammallee excel no sorry large in excel no tira large developer achi developer as bira wanni sirreeffamu marti isaa gaasin gooti jenneeti. Wanni sirreeffamu marti isaa developer website achi kana erga jenneen booda isii tana bira illee deemu. Iskiriptoodhaan bakka mallattoo iskiriptoo tana keessa kana weetii tuynuun as biraan galchine jechuudha. Then achi AI-dhaan sirreeffachuudhaaf edit with AI ka jettu tana tuyna. Edit with AI weetii tuynu connect nu godhinaan jedha achi connect goonaasiin. AI elementorii jechuudha. Gmail keessan connect gochuu dandeettan yoo feetan sign up with email illee gochuu ni dandeessanii. Achi ammaaf mee then I think Gmail manaa deemu. Then asin yoo seenne Gmail as keessa jiruun kallattiidhaan create godhee ofii isaatii gara wanni itti na galchu jechuudha. I'm sorry. Dan isa kanaan yoo isin dide I'm sorry actually then you at wajuro and password as filattaniif jechuudha. Then ka jettu tana then sign in godhaa. I'm sorry. Dhiifama. Okay. Sign in itti nagalchite. Okay. I'm sorry. Dhiifama. Ammas create account keessa deebi'ee. Okay. I continue with your email account uumuudhaaf ka barbaadaa jirru. Achi as biratti seennee okay. Achi then create my account jedhaani achi rikaapchaa tana hin sirreeffadhe jechuudha. Yaa rikaapchaa qaba jechuudha. Yaa AI'n kaawwanniidhaaf haakarootaa fi kan egaa sirreesseen booda yoo next godhaan malee rikaapchama kana jibbamuwaanii maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee jibbaa isuma kana kilik gochaa oolu verify godhaanii ammas steerii naan jee malee next qabaa yaa rikaapchaan isaanii guddaadha. Next rikaapchama akka kanaa jibbamuwaan yeroo maraanaaf hin ta'u. Then verify. Ammas verify haga verify jedhee right nu godhutti achi yoo already register asiin achi connect godha jechuu asiin AI wanni fayyadamuuf jechuu seebaa godhu asiin achi inni naa uumeera asiin as bira deebi'ee connect godha asiin uumee jira. Imeelii kiyya keenya keessa illee seennee ilaaluu dandeenya asiin. Maaliif akka didaa jirtu beekne malee. Ishee sooftaagalasii bakka maaleefu imeelii bakka uumne san keessa seenee haalaalu imeelii keessaan yoo ergan verification yoo naa ergan verify gochuu qaba jechuudha imeelii akkaawuntii keessa. Kanaati as keessa seenee check email jedhaanii
So asiin open jedhanii waan haaraa yoo naa erge please confirm ka jedhu kun emailii naa ergeera. Wanni keessan inni wanni gochuu dandeettanii gmailiidhaanu achi confirm godhaa asiin then go to my Elementor jedha. So akkuma argaa jirtan kana wanniin Elementor AI nu verify naa godheera. So X godhee irra deebi'ee ammallee edit with Elementor jedhaan amma booda akkaataan achi get started jennaan as seennee so as keessa wanni as dhufneef maal upgrade na gaafate upgrade na gaafate haalii jalqaba qabu waan seenee fi ala kullee haal immoo karaa biraatiin immoo baardiin illee jirti baard AI jechuu baard shidan google.com ka jettu tan baard AI kana search goonee maaliif inni nuuf haa barreessuudhaaf barreeffama home page irratti barreessinu innumti nuuf haa barreessuu fi kanaaf baardii keessa seenna. So as biratti gaafii gaafannaan AI'cha baardiin jechuudha. Created a website we ashing the name of waj developers my website ni ce dan waa'ee website keessan gabaabsitanii asiin galchitaniif jechuu website ni ce is about how to about niche is okay my website is created on the purpose of purpose or okay then but actually then there's how to use it and monetize it with AdSense and other related websites related platforms. So write maal jedhani write a content for homepage dhaaf contentii naa barreessi jedheen asiin send godhe jechuudha. Achi isuma naa barreessaa asuma keessa achi koppii gochaa welcome to your argitee asiin naa dhufee so as bira dhufeetiin isii maxxanan jalqabaaf koppii kaasa tana jechuudha. Achi kanneen mara isiitan edit home page irra jirra. As bira seennee tana keessa gahaa jechuudha. Isiitan edituudhaan jirti. Okay, of course. Thank you. I'm sorry. Asmarraa teettuu. Achi as bira barreeffama isaa asiin galchaa. Achi suuraa kana immoo hin jijjiirre jechuudha asiin. Sorry tana eegsaa godhuuti. Suuraa isii barreeffama iskiriptoo mataana tuquudhaan suuraa keenyatti galchinaa upload gooneetiin select. So taphni isaa baay'ee salphaadha. San booda sa'aatii 2 keessattuu fixuu dandeenya. Then I think suuraan kiyya as keessa jiran fakkaatee baay'inaan as keessa waan jiru illee fakkaatu. Okay, as bira hin jira. Kan open jira. Suuraa keessan so as biratti alternative wanni galchuu hin dagatina. As bira jechuudha. So asiin naa galtee kan fuul irraa kaahuu ishee kaabshin innaan haa ta'ettu. So as birallee about me ka jettu tana bira erga fixneen booda waan maraayyuu erga fixneen booda maal goonaa publish gochaa deemne jechuudha. Haala kanaan websaayitii keenya erga sirreessineen booda immoo viidiyoo itti aanu immoo viidiyoo biraallee isin hojjenna. Viidiyoo biraatiin immoo
hojjennee fixnee kaanee achi akkaataa AdSense irratti immoo monetaayiz itti godhachuu dandeettan akkaataa apply itti gootan immoo kan waliin ilaallu ta'a jalqaba irratti achii dudduubaan wanni tana haa sirreessuu.